Assalamualaikum jirra jirtu ilmaan Oromoo baga jiraatanii guyyaa har'aan geessan isin jedha. Warroonni maatii chaayinaalii kiyyaa taatan har'as barumsa bareedaa tokkon isiniif deebitee barumsa kanarraa akka waan gaarii irraa baratanii akka itti gammaddan abdii qaba isin jedha. Barumsi kenna maali yoo jettan waatsaappii kenna keessatti miiseejiin nama feenee barreessine abbaa feenee barreessine awwaalannee yeroo feenetti itti deebinee baasnee miiseeji san laallachuu dandeenya isin jedha. Akkamitti akka laaltan isin mul'isaa na hordofaa isin jedha. Barumsa kennaan duratti warroonni namu chaayinaalii kiyya sabskraayibiin godhin akka sabskraayib gootan isin gaafadha. Kan sabskraayib gootanii turtan ammoo viidiyoo kiyya kan gadhiisu yoo isin gammachiise laayik gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Kan subscribe godhin akka subscribe naa gootan isin gaafadha. Ilmaan Oromoo subscribe godhuun bilaasha isinin jedha. Kanaafuu amma gara barnoota keenya darbinaa gara waatsaappii. Ishii waatsaappii kenna miseennaa waatsaappii kenna seenneeti akkamitti miseejii kenna awwaallee yeroo barbaannetti baasnee itti fayyadamuu dandeenyu yookaan dubbisuu dandeenyu isiniif mul'isa. WhatsApp keessa seenaa jecha WhatsApp keessa seennee akkana miiseejii nu dhufaa. Fakkeenyaaf amma kana awwaalleetii baasnee awwaalleetii akkamitti akka deebisnee lamuutti fayyadamnu isin mul'isaa jechaadha. Fakkeenyaaf akkanatti jira jechaadha. Akkana dhufee awwaaluudhaaf gadi qabnaa sakandii takkaaf gadi qabnaa jecha bakka kana dhufeeti. Hoggaa gadi qabnee qabeetii isin garsiisa. Akkanatti xiyyaa kana wayita fidee akka nama diileet godhuu barbaadu jecha waggaa xiyyaa kana nuu fide eessa dhaynaa bakka kana dhaynaa jecha deemne bakka kana dhayneeti gattuuna akkana bakka dhaynee gattuuna akkana badee jecha garuu eessa jira asuma jira fagoo hin jiru aktiivit jedhu kana bira jira jecha bakka kanatti awwaalamee jira. Booda yeroo hajaa keenya fudhanne bakka kana dhufne keessaa baasnee itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Waan ajaa'ibaati, waan gaariidha. Warra janaatiif fa'aa hedduu tola. Akkasitti itti fayyadamaa isin jedha. Amma immoo barsiisa na hordofaa isin jedha. Aktiivit waan jedha kana gattuuna fakkeenyaaf amma baasnee bakka sanitti deebisna jecha. Baasnee bakka sanitti deebisnee ilaalla. Gattuuna akka namni dhufa. Bakka sanitti deebisuuf ammoo laallii waa barreessuu qabna jecha. Amma deebi'ee jira jechaadha. Dhayneetti ilaallaa. Miiseejii bakka sila miiseejii jiru dhayne ilaallaa. Kunoo deebi'ee bakka kanatti jecha. Amma yeroo hajaa keenya fudhannee yeroo yaani nama jala awwaale san duraa ajaa isa hojii fudhannee deebisnee miiseejii keenya deebisnee itti fayyadamuu dandeenya. Waan laftaniif galatoomaa isin jedha. Chaayinaalii kiyya laayikii viidiyoo kiyya laayikii godhuun hin irraanfatinaa. Sabskraayibis gochuu hin irraanfatinaa isin jedha. Galatoomaa.